baay'ee kan ittiin deemnedha. Qisaasamni kun immoo qonnaan bulaan tokko maasaarraa kaasee hanga oomisha bira ga'utti yookiin immoo oomisha sassaabutti qorannaan adda addaa gaggeeffameen parsantii 20 hanga 30 ta'u kan qisaasamu ta'uu isaati. Sababa adda addaatiin jechuudha. Sababni isaa ilbiisota adda addaatii fi daanaa'oodhaan kan nyaatamu ta'uu isaati. Kanaaf daanaa'oo fi ilbiisonni adda addaa fakkeenyaaf qonnaan bulaan maasaarra gaafa kaasu maasaan sun sirriitti hin goggogin midhaan sun yoo kan gara maasaatti itti deemu yookiin immoo gara yoo haamamu yeroo sanas qisaasamatu ta'a. Yeroo haamamu qofa odoo hin ta'in gizee geejjibamus hin qisaasama. Gizee haayidamu yookiin immoo gizee tumamus hin qisaasama. Gizee kuusaa keessa galus hin qisaasama jechuudha. Kuni walitti hidhamee parsantii 20 irraa kaasee hanga 30 kan ta'u kun qisaasama ta'a jechuudha. Egaa yeroo haamamu gaafa jennu odoo hin jiidhin jiidhaadhaan yoo kan haamamu ta'e halluun midhaan isaanii jijjiiramuu danda'a. Jiidhinsa sanaan yoo tuulame jiidhinsi sun tortorsuu danda'a. Odoo hin goggogin jechuudha. Gara ooddiittis gaafa deemu gaafa haadamu qotiyyoodhaan yookiin immoo uleedhaan tumama waan ta'eef caccabuu danda'a. Kan caccabe sun immoo gara mana kuusaatitti gaafa galu innis rakkoo biraati. Kan biraa immoo odoo hin goggogin kan nimti haayidame sun yookiin immoo tumame sun gara mana kuusaatitti gaafa galu caccabaa sana wajjin yookiin jiidhinsa sana wajjin jiidhinsa gahaa sun odoo hin goggogin gaafa galu gara mana kuusaatitti gaafa galu jiidhinsi sun gara rakkoo adda addaatitti galuu danda'a jechuudha. Ilbiisonni adda addaa achi keessatti horanii gara arraa'ootti deema yookiin immoo shaagaataa isa jennu sana jechuudha. Garasitti deemuu danda'a. Mana kuusaa keessatti illee gaafa galu daanaa'oo fi ilbiisota adda addaatiin miidhamuu danda'a waan ta'eef miidhamni kun immoo kan oomisharraa haamarraa kaasee hanga mana kuusaatti galu sun namni tokko parsantii 20 hanga 30 dhabe jechuun baasii guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef naannoo sanatti xiyyeeffannaa guddaa barbaada jechuudha. Ulfaadhaa deebi'ee isin bira dhufa obbo Aschaalo. Yaaduma kana fidee gara keessan dhufuu barbaada obbo Nuguse. Dhiibbaan qisaasama oomishaa kanaan biyyaa fi qonnaan bulaarraa dhaqqabaa jiru akka qorataa tokkotti akkamitti ilaaltu akkamitti xiinxaltu isin biyyarras qonnaan bulaarras waan ga'aa jiru jechuudha qisaasama oomishaa kanaan. Galatoomii amma akkuma obbo Aschaaloon kaasanii qisaasamni oomishaa ka maasirraa eegalee hanga fayyadamaa bira ga'utti taatee ta'uu danda'udha beezikaalii. Taateen kun yoo hin to'atamne ta'e yoo fala hin arganne ta'e gatii guddaa sadarkaa qotee bulaa dhuunfaatti sadarkaa maatii isaatti sadarkaa biyyaatti nama kafalchiisaa jechuudha. Akkuma beekamu biyyi keenya dhibbaan dhibbatti wabii nyaataatiin of hin dandeenye. Gara sanitti deemaa jirra, gara sanitti imalaa jirra. Midhaan baay'ee biyya alaatii galchina. Amma qamadii kun amma jallisiidhaan bakka buusutti fiigaa jirra. Garuu doolaara baay'ee baasnee midhaan alaa galchina. Nama baay'eetu nu harkatti gargaarsa midhaanii barbaada. Amma qisaasamni kun yoo to'atamuu baate waan lamaan gatii nu kafalchiisa jechuudha. Tokkoffaan akkuma obbo Aschaaloon kaasanii qotee bulaan baasii baaseet oomisha san oomishe. Gaafa baasii san baasee oomisha san oomishu oomisha argate san qarshiitti jijjiiree kan manatti itti fayyadamutti fayyadamee baasii san bakka buufata bu'aa argate san irraa immoo fayyadama. Soo qisaasamni kun yoo hin jira ta'e qotee bulaan sadarkaa dhuunfatti galiin inni argachuu qabu sun bu'aan inni buufachuu qabu sun baay'ee hanga deebi'ee beela'u isa geessuu danda'a. Amma parsantii 20 hanga 30 kuni minimum loss da baay'ee hanga parsantii 100 deemuu danda'a. Hanga parsantii 100 loss gochuu danda'a. Amma midhaan seeraan hin hammamne seeraan qulqullaa'ee hin kuusamne guutumaan guututtis baduu danda'a.
wanta akka hin banneessa taasisu hin jiru yoo mala amma paakeejii keessatti jiru kan ittiin fayyadamne. Kanaafuu qotee bulaan hanga beela'utti deemuu danda'a. Hanga rakkachuutti kadhachuutti deebisee sanyii facaafachuu dhabuutti deemuu danda'a sadarkaa dhuunfaatti kun. Sadarkaa maatiitti kun gaafa ol guddachaa deemu immoo fakkeenyaaf naannoonni tokko tokko jiru kan ekspoorti goonu gara biyya alaa kan warshaalee adda addaaf fayyadamnu fakkeenyaaf qamadiin mokoroonii jira shumburaan jira boqqolloon jira warshaalee adda addaa keessatti akka roo maateriyaalitti itti fayyadamna. Gaafa amma sadarkaa oomishaatti qisaasamni kun dhufa ta'e galtee kan argachuu hin dandeenyu jechuudha sadarkaa biyyaatti. Soo hin dirqamna akka biyyaatti biyya alaatti galchuuf dirqamna jechuudha. Industirii qabna, agroo industiriin babal'achaa jira, industirii paarkiin babal'achaa jira. Kuni hundi qonnarraa argata galtee baay'isoo. Qonni immoo oomishaan booda oomisha jiru san galcha gara industirii paarkiis haa ta'u gara itti fayyadamaa dhuunfaas. Soo bakka kanatti qisaasamni kun jira taanaan industirii paarkiin keenya galtee industirii isaa biyya alaatti galfata. Gaafa san doolaara guddaadhaaf sadarkaa biyyaatti immoo itti saaxilamnaa jechuudha. Kanaafuu sadarkaa dhuunfaatti hanga beela'u sanyii deebisanii baafatan dhabuutti deemuu dandeenya. Sadarkaa biyyaatti immoo industirii paarkii babal'isnu kanas haa ta'u namni bitatee nyaatus baay'eetu jira yaa ta'u doolaaras immoo guddaa nu gaafatee biyya alaatti akka galchinu dirqamuu ta'a jechuudha. Kanaafuu gama lamaan kanaan laaluu hin dandeenya waan jedhu kana. Waanuma tokko dabalee isinii kaasaa obbo Nuguse. Xiyyeeffannoon qaamolee garaagaraa qisaasama oomisha booda mul'atuuf xiyyeeffannaan isaan kennaa jiran akkamitti xiinxaltan akkamitti ilaaltu? Kun amma dubbii ijoodha baay'isoo. Naannoo mekanaayzeeshinii amma dammaqaa jira qonnaan bulaan keenya malee kombaayinarrii nama makiinaan jalaa fe'aa bakka achumatti itti tilmaame waan godhe itti kennee biraa deema. Soo qonnaan bulaan oomisha jalaa qisaasamu oomisha booda harkaan qabu baay'isoo. So konsarni ta'ee hin iyyuu jechuudha oomishaan. Konsarni ta'ee hin iyyuu. Kanaafuu midhaan bakka maasarraa gara gabaa deema bakka tokko tokkotti gara gabaa deema. Odoo qonnaan bulaan teechisee gatii eeggatee gurguruu gara industirii geessu gara gabaa giddu galeessaa geessu carraa kana hunda hin argatiin maasarraa fa'aa deemuu danda'a. So qonnaan bulaan oomisha harkaa qabu sun oomisha jalaa qisaasa'uyyuu harkaan qabu kana dura. So waajjira qonnaattis haa ta'u dhaabbilee dhuunfattis haa ta'u gaafii dhiyeessuuf rakkoon kun hammaataa miti isa biratti the first place jechuudha. Lammaffaa oomishni ifaa daldala harkas haa ta'u qaamota biraa harka galeen booda immoo qonnaan bulaa bira odoo ta'e sadarkaa qisaasamu sanitti hin qisaasa'u. Because gara biizinasiitti jijjiiramee jira gara qarshiitti jijjiiramee jira keeriin hin godhamaafi. Kanaafuu isaanillee ni iyyani sadarkaa sanitti. Lammaffaan immoo nuyi wabii nyaataa mirkaneessuuf fiigaa jirra tootaalii. Amma dhimma qisaasamuu kaasuuf oomisha qisaasamuu immoo qabaachuudhaa qabna. Hanga ammaa sadarkaa biyyaatti wabii nyaataatiin dhibbatti of hin dandeenye. Gargaarsayyuu biyya alaatii midhaan binneetu galchaa jirra gargaarsaaf. To that extent odoo lafa qabnu odoo nama qabnu oomisha gahaa hin qabnu. Kanaafuu midhaan qisaasamuu hin qabnu for that matter. Kanaafuu oomishtuyyuu sadarkaa sanirra hin jiru. Amma oomishni dabalaa qonnaan bulaan midhaan isaa of bira tursiisaa gaafa dhufu garuu ishuu ta'aa dhufe. Saniin booda teeknooloojiis qorannoonis qonnis mootummaanis gurra kennaa dhufe malee san dura gaappiin kunniin iddanatti akka xiyyeeffannaan kennine nu dorgee jira jechuudha. Kanaafuu oomisha qisaasa'u dura fiduu gara jedhu sanitti fiigaa turre dachaadhaan dabaluu oomisha dabaluu oomishtummaa dabaluu kana irratti xiyyeeffannaa kan turre oomishumaayyuu harkaan qabnu ture san dura jechuudha. So amma gara qisaasamuutti deemaa jirra jechuudha. Because oomishni keenya akka dabaluu irratti hojjechaa turre amma immoo dhimma qisaasamuutti haasa'a. Wanni kun akka xiyyeeffannaatti hin kennine wantoota nu godhan keessaa muraasa jechuudha. Ulfaadha. Obbo Ittafaa isin bira dhufa waanu amma obbo Nuguseedhaaf kaase kana tokko isinii kaasuu barbaadeeti. Qabatamaatiin isin qonnaan bulaasi akkasumas hojii geggeessaa yuuniyeeniitis waanuma qisaasamaan wal qabatu kana irratti waan isinii kaasu tokkotu jira. Mee akka qonnaan bulaa tokkotti isin oomisha eega oomishtanii booda qisaasamaa isaa ittisuudhaaf hagam xiyyeeffattan
hagam yaaddoftan darabeen keessan immoo warri qonnaan bultoota qisaasaama akkamitti ilaalu isa kana afaan keessan irraa dhageenyu. Galatooma akkuma amma obbo Nugusee mana keessaa kaasanii qisaasama jechuun qonnaan bulaa keenya aarsaa guddaa kan kaffalchaa jiru keessaa tokko isa kana jechuudha. Sababni isaayyuu amma oomisha oomishuudha kan qofaadha kan ilaallu. Oomishnee gashine sun hagam bu'a qabeessa nuu ta'ee waan jedhu sun tilmaamuu irratti garuu ammallee hojii guddaa kanaaf keessumaa akka qonnaan bulaa keenyaatti yoo ilaalle qonnaan bulaan manuma keessa akka ka'aa ture har'a boqqolloo irraa hektaara tokko irraati kuntaala 50 galfadhee jedhee ilaala. Kuntaala 50 galfachuusaa ilaala malee 50 galfate sana keessaatii hagamtu faayidaa irra isaaf oolee naaf oolee waan jedhu sana tilmaamee ilaalu jechuudha. Maaliif isaan sun qisaasama amma jedhame kanaatiif parsantiin 20 haga 30 jedhame sun guyyaa midhaan sun gahee sassaabbiidhaaf gahe irraa eegalee haga itti fayyadamaa bira gahutti haga itti fayyadamaa isa dhumaa bira gahutti achi gidduu kan jiru qisaasama achi gidduu jiru yoo laalle isa kanaa ol ta'a. Sababni isaayyuu maalinni tokko qonnaan bulaan keenya yeroodhaan midhaan gahe kana yeroodhaan sassaabbii irraa eegala. Kan sassaabe kana keessaatii akkamittan kuusee gara maallaqaatti jijjiiree ittiin of fooyyessaa kan jedhu sun ammallee hojii guddaa kan barbaaduu fi bal'aa ta'uusaa rakkoo bal'aa ta'uusaa kan amma iddoo kanatti nama agarsiisu jechuudha. Kanaaf egaa amma inni qisaasamni hamma kana dhiibbaa geessisa erga ta'eeti oomishuu qofti humna itti baasuu qofti amma callaa guddistuudhaaf maallaqa hedduudha kan qonnaan bulaan keenya baasu. Callaa guddistuu gaafeen xaa'oon jira, keemikaalli jira, sanyiin jira. Isaan sun hundi isaanii callaa guddistuu jala dhufu. Midhaan hektaara tokko yookiin boqqolloo hektaara tokko oomishuudhaaf yoo xiqqate kan inni itti baasu callaa guddistuu qofaadhaaf otoo humna isaatti hin dabalin otoo humna sangaa isaatti hin dabalin gara maallaqaatti yoo jijjiirre oomisha inni waggaatti hektaara tokko irraa argatu sana immoo deebisnee gara maallaqaatti jijjiirree kan ilaallu yoo ta'e amma baasiisaa fi galiisaa kan inni waggaatti argatu sana utuu wal bukkee qabnee tilmaamne qonnaan bulaan keenya utuu inni lafasaa fi humna sangaasaa gara maallaqaatti jijjiira ta'e hojii qonnaa kana keessaa ba'a. Maaliif bu'a qabeessummaan isaa xiqqaadha jechuudha. Garuu immoo maal ilaala callaa argatu sana qofaa ilaala. Isuma argate sana iyyuu immoo seeraan maaneej godhee yookaan to'atee akka inni hin qisaasamne godhee itti fayyadamuu irratti immoo hanqinoonni bal'aan tureera jechuudha. Maaliif dhaawuu wajjii wal qabatee kuusuu wajjii wal qabatee geejjibuu wajjii wal qabatee inni kun qisaasama guddaadha kan inni geessisu. Egaa isa sana keessaa bahuudhaaf amma qonnaan bulaa keenya hin fooyyessina jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenyaa fooyya'u jennee yaadna yoo ta'e qonnaan bulaan keenya bartee kaleessaa sana keessaa ba'uutu irra jiraata. Yoo inni akka sana keessaa ba'u hojii bal'aa hin hojjetamne ammallee waan amma oomisha dabaluu qofa irratti xiyyeeffatamee deemamu kun oomishni erga dabalamee booda dabaluu qofti galma ta'uu hin danda'u. Oomisha dabaluu qofti galmadha jennee ilaaluun nurra hin jiraatu jechuudha. Galma tokkodha. Garuu immoo galma isa dhugaa bira gahuudhaaf immoo oomishni dabalame kun bifa dabale kanaan hanga dabale kanaan tursiifamee gabaadhaaf dhiyaatee yookaan itti fayyadamaadhaaf dhiyaatee karaa tuttuqaa keemikaala kamirraayyuu bilisa ta'een itti fayyadamaa bira ga'e qonnaan bulaan immoo gabaa barbaadetti baasee tursiisee gurguratee irraatii fayyadamaa erga ta'ee booda dinagdee biyya kanaa keessattis gahee inni qabu bahuu qabu sun bahuu hin danda'a waan jedhu sanan qaba. Ulfaadhaa hedduu isin galatoomfadha. Isinuma biraa deebi'uun barbaadu obbo Ittafaa. Qonnaan bultootni waa'ee qisaasamaa kaafne irraa xiyyeeffannoo qisaasamaa fi qonnaan bultootni illee hagam itti xiyyeeffatanii waan kana irratti hojjetaa jiru hagam bakka kennaniiraniif waan jedhu kana naa kaaftanii jirtu. Mee qonnaan bultootni isinis haa ta'u namootni gara biraa qonnaan bultootni jechuu kiyya bifa aadaatiin kana dura akkamitti midhaan kuufatu akkamitti qisaasama ittisuudhaa fi iddoo akkamitti sanyii isaanii kuusume isa kana naa kaasaa akka qonnaan bulaatti. Egaa akkamitti midhaan kuufatu bifa aadaatiin waan jedhu egaa inni kun akkuma beekamu qonnaan bulaan keenya bal'aan kan inni oomisha isaa sassaabu fakkeenyaaf boqqolloo fudhannee ilaallu. Maaliif anama bal'inaan
gara naannoo keenyaa kan jiru boqqolloodha waan ta'eef isarratti fookas godhee yoon ilaale kan yaada koo yeroon kaasu jechuudha. Egaa immoo boqqolloon tokko yeroo inni gahee sassaabu sassaabbii isaarraa eegalee yoo ilaallu amma boqqolloon hin quncaa diqqeetti jedhanii bakka tokkotti quncisee darbata. Gaafa darbatu ijji isaa sun irraa faca'aa deema. Ijji irraa faca'u sun oomisha inni argachuu qabu sana keessaati ni xiqqeessa. Oomisha duwwaa miti lafarratti darbata. Qulqullina oomisha sana irratti illee dhiibbaa mataa isaa qaba. Sassaabee fide gaariidhaan aguuru maaliin aguuru geessee gara akka bifa aadaatiin gootaraa tuula jechuudha. Erga tuulee booda hanga dha'utti immoo maal ta'a? Horiin hin nyaata. Gootara sana keessaa dha'een hoolaan waan adda addaa nyaatu. Hammi sun oomisha isaa sana gadi jalaa xiqqeessa. Dha'ee immoo galche uleedhaanis haa ta'u, harkaanis haa ta'u, horiidhaanis haa ta'u, inni danda'e immoo maashiniidhaan amma falfaltuun boqqolloo jira kan sheller kan jedhu isaan dha'een galfata. Edda galfatee booda immoo callisee inni kan gootaraatti naqee qoricha summii yookaan malaataayinii kan jennuun warri ittiin makanii kaan jiru. Kaan immoo qoricha daana'oo bifa adda addaa ta'e daana'oo dhoowwadhee kan yaade kan amma akka wanni akka information kan siin kaasu amma qoricha kan busaadhaaf biifamu kan qoricha dhibee busaadhaaf biifamu illee iddoo sanatti fayyadaman hin jiraata jechuudha. Amma qonnaan bulaan midhaan isaa tursee gurguruu isaa qofaadha kan inni ilaalu malee midhaan kana bifa kamiyyoon turse fayyaa koo irrattis fayyaa maatii koo irrattis fayyaa hawaasa yookiin uummata midhaan kan irraa bitee fayyadamuu irrattis dhiibbaa karaa hin geessisneen fayyadamuun qabaa kan jedhu sun hubannoon sun hin jiru waan ta'eef iddoo sana irratti ammallee dhiibbaa guddaadha kan inni fidaa jiru. Kana bifa aadaatiin sanaan kan hin deemaa ture jechuudha. Suni gamaa inni kana gochuu dhabuu keenyaan gama tokkoon daana'oon akka hin taane nu jalaa fixa oomisha keenya jechuudha. Boqqolloon amma sensitiiviidha. Naannoon baakkoo amma bayoo ilaaltan baay'ee ho'aadha. Ho'uu isaarraa kan ka'e boqqolloon oomishni boqqolloo manatti galee otoo qoricha ittiin godhin ji'a tokko ol caa'uu hin danda'u. Inni sun maal godhaa? Marsaa tokko waggaa tokko tursiifachuu yoo xiqqate yeroo 2 yookaan yeroo 3 qoricha sana gadi baasee itti godha jechuudha. Sana keessatti immoo qallabaaf itti fayyadama. Dhiibbaa nama jenne kunis hin geessisa. Sun naannee bifa aadaatiin kan inni tuulu sana irratti bu'aa argachuu qabu fi faayidaa argachuu qabu. Fayyinaanis yoo ilaalle dhiibbaa inni geessisaa jiru kun dhiibbaa salphaa miti. Akka waliigalaattis yoo ilaalle waan ta'eef inni kun bifa kanaan yoo ilaalame gaarii ta'uu jiru sadan qaba. Ulfaadha. Gara keessatti dhufeera obbo Isma. Mee waan hedduu nu kaasanii obbo Ittafaanii. Mee bifa aadaatiin akkasitti qonnaan bultootni akkaataan isaan midhaan itti dhaatan, akkaataan isaan midhaan itti kuufatan sun hawaasarraan dhiibbaan inni geessisaa ture maal fakkaata? Akka dhaabbata keessatti wanti isin adda baafattan maaltu jira? Galatooma dursatti carraa nuu kennitaniif ittaansee akkuma beekamu qotee bulaan keenya midhaan isaa ka oomishe eegee rukutee eegee falaffalee booda boolli midhaanii keessa ol kaawwachuu danda'a, kuntaal keessa ol kaawwachuu danda'a, madaabara keessa ol kaawwachuu danda'a, gootaraa keessa ol kaawwachuu danda'a. Yeroo as keessa ol keewwatu akkuma obbo Ittafaan kaasan daana'oon akka hin nyaatamne qoricha adda addaa qorichaa miti kuni keemikaala adda addaatiin daana'oon akka hin banne hin nyaatamne sukkuumeetiidha achi keessa ka ol keewwatu. Qorichi kun dammoo weem keemikaalli kun baay'inni isaan beekamu. Yeroo sukkuumee achi keessa ol ka'u. Kanaaf badii adda addaa dhiibbaa guddaadha kan qaqqabsaa jiru. Qaama keenya irratti yeroo nyaannu jechaadha. Qotee bulaan keenya midhaan irra nyaatu irra hambifatee kaafee ka gurguratu qorichaan sukkuumee waan ol ka'uuf yeroo umriin keenya deemu yoo dadhabnu yoo dhukkubnu naf keenya irratti dhiibbaa dhaqqabsiisa jechaadha. Gurri keenya akka hin dhageenye taasisa, iji keenya akka hin laalle taasisu, duddi keenya qaama keenya jointii irratti dhiibbaan inni geggeessu salphaa miti guddaadha qaama nageenyaa walii wal qabatee. Karaa badaatiin yoo ilaallu dhiibbaan inni dhaqqabsu hir'ina qulqullina daana'oon waan nyaatamuuf qulqullinni isaa hin diqqaata gad bu'a. Dabalataan yoo ilaallu baay'inni isaas ulfaatinni isaas karaa aadaatiin yoo akkaataa kanaan ol kaawwatu hin diqqaata. Waan daana'oon nyaatamuuf ulfaatinni isaa hin diqqaata, qulqullinni isaas gad bu'a. Karaa biraatiin daana'oon akka hin nyaatamne dafee gurgura gatii hin taaneen gatii diqqaan waan gurguruuf galiin inni achirraa argatu baay'ee gadaanaa fi gad bu'aadha jechaadha. Karaa biraatiin dabalataan yoo ilaalle
oomisha kana keemikaalaan waan sukkuumee gurguruuf foolleen isaas hin hammaata. Gabaa irratti yoo urgeeffattee ilaaltu foolleen isaa hammaataadha. Midhaan boolli keessa ture dammoo waan achi keessa tureef aflatoksiinii fa'aa uumuu danda'a. Kanaaf badiin inni dhaqqabsu guddaadha. Keemikaalaan kan sukkuumame dammoo gara biyya alatti yoo ergine taate biyyoonni guddatan midhaan keemikaalaan sukkuumame nyaachuu waan hin barbaanneef nurraa bituu hin danda'an jechuudha. Gadi biyyaa gad buusaa dinagdee biyya keenya irratti gumaacha guddaa qaba jechuudha. Kanaaf waan kan keessa baanee dhiibba kan hambisnee karaa keemikaalaan alta akka ta'e karaa aadaatiin alka ta'e teknooloojiin dhufan jiru. Qotee bulaan keenya teknooloojii sun akka fayyadamu barsiisuu qabna. Leenjisuu qabna, hubachiisuu qabna, akka inni itti fayyadamu taasisuu danda'u qabna jechuudha. Dhufa isin bira deebi'ee obbo Aschaalo isin bira dhufee jira. Qonnaan bulaan keenya mala aadaa kanaan ala tooftaan biraa inni silaa itti fayyadamee kuufatuuf silaa midhaan kaa'achuudhaaf isaa male filannoo biraa qaba ture qonnaan bulaan yaada kan akkamitti ilaaltu akka ogeessa tokkooti. Akka galatoome obbo Ismaanii waan baay'ee kaasee jira. Qonnaan bulaan keenya gizee midhaan isaa kuufatu akkuma duratti ka'e boolla keessatti akkaataan inni kaa'atu jira. Karaxiitii maadaabaraa jedhee yookiin immoo jooniyyaa jedhee kaa'utu jira. Mana kuusaa manatti illee akkaataan inni itti kuusutu jira jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf akka naannoo keenyaatti boqqolloo fi boloqqee irratti gaafa laallu yeroo dheeraa teessisuuf baay'ee itti rakkata. Gabaallee eeggachuuf itti rakkata jechuudha. Gabaa amma tursiisee gurguruuf daanawwan kun waan jalaa nyaatuuf waan jalaa rakkoo ta'uuf dafee gurguruudha filannoon inni qabu. Dafee gatii hin taanetti gatii dallaalaan irraa bitatuun akkasitti itti gurguraa jechuudha. Kun immoo filannoo dhabuurraa kan ka'edha. Keemikaala sana fayyadama. Keemikaala sana immoo yoo kan itti fayyadamu ta'e sharafa biyya alaa argamsiisuu keessattis rakkoodha. Because bakka biraa deemee biyyoonni guddatan amma keemikaala sana gaafa laalan akkaataan gara biyyaatitti itti deebisantu jira jechuudha. Kana qofas miti gaafa inni kuusaan sun sirriitti boolla keessatti yookiin immoo mana keessatti gizee inni kuusu jiidhinsa jiru sana wajjin harraa'utu jira. Inni sun in tortorsaa jechuudha. Tortorsuu sana irra darbee immoo aflaatoksiin kan jedhamutu jira. Inni sun dhibee adda addaa gara namootatti illee akkaataan itti fidutu jira. Even gabaa biyya keessaatti illee qulqullina isaa wajjinis amma fakkeenyaaf daanawwan midhaan keessa seenti waan taateef keessa isaa akkuma jiru nyaatti. Gabaarra gaafa deemu gabaa sanarratti namni bitu hin jiru. Miizaanis gaafa gurguramu yookiin immoo kiiloodhaanis gaafa gurguramu ulfaatinni isaallee ni xiqqaata. Qulqullinni isaas hin qabu waan ta'eef rakkoodha jechuudha. Kanaaf nyaataafis hin ta'u horiidhaafis hin ta'u filannoo biraa waan hin qabneef qonnaan bulaan keenya dafee gurguruutu ture jechuudha. Ulfaadha obbo Ismaa isin bira dhufeera. Egaa waa bal'aadha kan kaasaa jirru. Dhibbeentaa hedduu qonnaan bulaan qisaasamaaf akka saaxilamaa jiru kaafneeti jira. Xiyyeeffannaa gama garaagaraatiin jirullee kaafnee jira. Mee dhiyeenya kana waggoottan 3 darbanii as rakkoo qisaasamaa oomishaa kana hir'isuudhaaf teknooloojiin haaraan argame maaltu jira? Akkaataan qisaasama kana silaa ittisuun danda'amu. Wanti isin quba qabdan yookaan immoo akka filannootti wanti dhiyaate maaltu jira? Qisaasama kana hambisuuf filannoo jiru kaasuun dura waan amma boleeyyan kaasan kan irratti dabalataan waan xiqqoo tokko jechuu barbaada. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti fudhanne boqqolloon hektaara miiliyoona 1.34 bardarbee qotameera. Kan keessatti amma laf kan qotanii miiliyoona 68.5 oomisha argataniiru. Productivitiin isaa hektaaratti kuntaal gar 50.9 jechaadha. Kan yoo ilaallu persentiin 20% qotee bulaan karaa qisaasamaan kan dhaboo ta'e kun persenteetii 70dha kan argame jechaadha. Meeqa dhabne yoo ilaallu amma kalkuleetii goon kan gara miiliyoona 13.6 qotee bulaan keenya oomisha qisaasamaan dhabeera jechaadha. Kana gar maallaqatti deebisnu
gara qarshii biiliyoona 10.9 qotee bulaan keenya waggaa waggaan dhabaa jira jechuudha. Qarshiin kun xiqqaa miti baay'ee guddaadha. Kanaaf qisaasam kan hambisuuf xiyyeeffannoo guddaa itti kenninee karaa mootummaan haa ta'u, karaa riisarchiin qorannoo qonnaatiin haa ta'u, karaa miti mootummaatiin haa ta'u, karaa waldaa bu'uuraa fi yuuneenootaan haa ta'u, hojii xiyyeeffannoo guddaa itti kenninee hojjechuu akka qabnudha kun agarsiisu. Kan gochuuf filannoon jira qisaasam kan hambisuuf ka'edhu ilaaluun hin danda'ama. Fakkeenyaaf amma korojoo qisaasam kan hambisuu jira. Gatiin isaa qaalaa kan taane birrii 43 aga 45 kan ta'u korojoo qilleensi hin galchine midhaan keenya achi keessatti karaa teknooloojiin jedhu sun leenjii kennameen yoo ol kenne oomish kenna G5 aga G6 amma naannoo Baakootti naannoo Horrootti Gudurutti waggaatti waggaa lamatti ol keewwatanii tursiisanii gatii dansaan osoo midhaan isaanii danaa hin nyaatamin qulqullinni isaa eeganii ulfaatinni isaa odoo hanqatiin odoo summaa waan keemikaala adda addaan fayyadamiin gatii dansaan gurgurachaa jiru. Kanaaf keemikaala korojoo gosa adda addaa sadi jiru. Kama projektiin keenya walii galtee hojjechaa jiru. Kan mul'atu kana jechaadha. Inni tokkoffaan piiks baag jedhama. Of keessaatti laastikii korojoon kun lama qaba. Sadaffaa kan uffatu jira. Sun shaashonee walii gallee uummat keenya leenjisnee yaalii adda addaa guyyaa gaan qotee bulaa qopheessuudhaan fuula lamatti irree tokko piiks baagii kanaan ol kennee kan biraa dammoo danaa ka daanduu qotee bulaan fayyadamu. Korojoonni madaabara ta'u kuntaala ta'u ol kaa'uudhaan guyyaa hidhamee maal kiraateeriyaa barbaachisu eegii ol kenne booda qotee bulaa 50 yaamnee achirratti akka ilaalan. G3 G4 booda dammoo dhufanii hiikanii ka korojoo kanaan ol kaa'amee fi ka kanaan dur baratamu karaa aadaatiin hojjetamu sun madaalanii akka ilaalan gochuudhaan qotee bulaa wajjin hojii bal'aadha hojjetama akka jiru. Roadside market advertisement kan qotee bulaa keenya naannoo gabayaa dhufan irratti amma Naqqamtii kaasnee Hagbureetti hojjechuuf qophii mata duree xumurreerra waan kan hojjechaa jirra. Karaa biraatiin immoo waabil kan jedhamu inni jalqab gubbaa jiru suni haayiteekii walii gallee sadii jedhama. Aanaa tokko keessatti gandi sadii fillaa gandi sadii keessa abboo warraa sadii fillaa achi nam sadii fillee qotee bulaa adda duree sadii madabara xaawanii korojoo kan dhiyeessuudhaan korojoo kan keessatti midhaan akka keewwatanii akkuma piiks baagii sun akka qotee bulaan irraa baratu guyyaa qotee bulaa sun dhufanii hidhanii G3 G4 5 bood dhufanii hiikanii garaagarummaa jiru akka ilaalan inni lammaffaan kan irratti hojjechuu jirudha. Sadaffaan immoo kan mas dhumirratti jiru agroos kan jedhamu kun dhaabbata eegaa waliin jedhamu walii galtee mallatteessinee qotee bulaan keenya akka hojjetu akka irraa baratu taasisaa jirra. Kanaan fayyadamuu yoo fayyadamnu kiraateeriyaa jira waan barbaadamu jiru. Tokkoffaa laastikiin uraa ta'uu hin qabu. Lammaffaa midhaan kan ol kennu kan shaaggati ta'uu hin qabu. Danaa'oo irratti kan nyaatame kan duraan nyaatame ta'uu hin qabu. Seeraan ol kaa'uu qabna. Ittiin gaggeessuu hin qabnu kuusuu qabna malee tarsa'uu waan danda'uuf qilleensi yoo galchine deebisnee fayyadamuu waan hin dandeenyeef qilleensi akka uratu akka hin galchine taasisuu danda'uu qabna. Mana fayyadamuu danda'uu qabna. Hantuuta akka hin nyaanne manatti yeroo kuusnu of eeggannoo tolchuu danda'uu qabna. Yeroo kuusnu immoo girgiddaatti dhiyeessinee kuusuu hin qabnu. Girgiddaa irraa meetirii tokko fageessinee odoo kuusne baay'ee gaarii. Waan kana qabxii madaalii kana yoo ittiin eegnee hojjanne amma akkaataa baakoo irratti horroo irratti guduruu irratti argaa jirru bu'aa gaarii fi guddaadha argachaa jirru. Qotee bulaan keenya midhaan qulqulluu ta'e ulfaatinni isaa kan diqqaan qulqullinni isaa kan eegame gatii dansaan gurgurachuu akka jiru laala waan turreef teknooloojii kan fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'a kan jedhu amantaa qaba. Ulfaadha obbo Ismaashaa. Kabajamtoota hordoftoota OBN kun qophii ardaa marii OBN dhaabbata Feed the Future Itoophiyaa Value Chain waliin ta'uudhaan istuudiyoo keenyatti qisaasama oomisha booda mul'atuun wal qabsiifne qophii ardaa marii isinii qopheessineedha kan hordofaa jirtanii. Ammallee mariin keenya irraawwanne yookaan xumuramne itti fufna. Nu duuka bu'aa obbo Ittafaa isin bira dhufa. Egaa qonnaan bultoota korojoo qilleensa hin galchine fayyadamaa turan keessaa isin nama tokkodha. Mee korojoo kana fayyadamuu eegaltanii as jijjiiramni jiru maal fakkaata? Hagam korojoon kun qisaasa'ama
oomisha booda jiru isiniif hir'iseera? Haa ta'u guddaa galatooma. Egaa korojoo kana fayyadamuu erga eegaltanii waan jedhu sun kaasuun dura yaa wantoota utuun fayyadamiin dura ture sana dhiirama bal'inaan kaasnee jirra. Egaa nun asirratti yeroo yaaddan kaasu akka bakka bu'aa qonnaan bulaattis akka qonnaan bulaattis akka dhiyeessaa tokkottis akka dhaaba qonnaan bulaadhaaf dhiyeessu tokkottis hin kaase jechuudha. Isaan kana sadan giddu galeessa godhe. Egaa yuuniyeeniin hojii gamtaa qonnaan bultoota Booree Baakkoo qonnaan bulaadhaaf kan qonnaan bulaarraa kan hundaa'e qonnaan bulaa sanaaf immoo kan hojjetu isaan kan dhaabbatee fi isaaf kan hojjetu dhaaba qonnaan bulaati. Sana keessatti nun keessumaa qalqalloowwan qilleensa hin galchine warra amma jenne iddoo kanatti kaasnu kan isaan sana qonnaan bulaan fayyadamuu akka inni qabu faayidaa inni qabuu fi sanatti fayyadamuu dhabuu isaatiin immoo miidhaa isarra ga'u sana qonnaan bulaan sirriitti beekee oomisha isaa sana qulqullina isaa eegee galchee gara sanatti akka inni fayyadamuuf hojii bal'aadha kan hojjetamaa ture jechuudha. Keessumaa waggoottan sadan darbaniitii as qalqalloowwan yookiin daanoo nyaachisiisne midhaan tursiisuu danda'an kana keessaa fakkeenyaaf kan akka piiksi baagii jechuudha. Kan dhaabbata shawaashooniitiin dhufee amma wanni gochaa jirru kan waggaa sadiif walitti aansinee dhiyeessaa jirra qonnaan bulaatiif gatii madaalawaadhaan jechuudha. Kanaaf bara duraa piiksi baagii yookiin qalqalloo kana 2,000 dhiyeessine haga tokko waa xiqqoo gurgurree inni hin bulee hin dhumne iyyuu. Inni sun qonnaan bulaan hubachaa faayidaa isaa argaa dhuguma iyyuu waan jedhu sana jechuudha. Shakkaa bite jechuudha. Maaliif piiksi baagii tokko birrii 43 birrii 45 hin biti gaafateettu an amma kuntaala suuqiidhaa bitadhu birrii kuntaala tokko birrii 10 hin bitee kaa'uun wayyuu qalqalloo isa kana birrii 50 yookiin birrii 45 hin biteetti fayyadamuu koorra waan jedhu sanatti dhufa. Maalitti ilaala? Kan inni ittiin kuntaal tokko bitu kuntaal tokko isaa daanoon orkine sanaa fi isa kana wal bukkee qabee gatii duwwaa ilaala jechuudha. Inni sun qonnaan bulaa yeroo sana itti fayyadame muud arganii ji'a ja'a haga waggaa tokko qonnaan bulaan turfatee jira. Sun dhufee waggaa darbe immoo baay'ee bal'ate. Amma waggaa darbe yoo xiqqate naannoo qalqalloo 6,000 finnee rabsinee jirra jechuudha. Kun qonnaan bulaarra rabsameera. Sun gaafa jennu yuuniyeeniin kun yuuniyeenii aanaa tokko irratti dhaabbate yoo ta'e iyyuu kan nuti amma giddu galeessummaadhaan piiksi baagii kana rabsinu garuu aanaa 5 aanaa 6 meesbeelti eriyaa ta'an. Wallagga Bahaarraa aanaan Gobbusayyoo jira, Gudayyaa Biilaa jira. As Shawaa Lixaarraa dhufne aanaan Baakkoo Tibbee jira, Iluu Galaan jira, Daannoon jira. Qonnaan bulaan naannoo kana jiran kun irra caalaa nurraa fayyadamu jechuudha. Nuun amma akka giddu galeessaatti nurraa bitee fayyadama. Qonnaan bulaa baay'een dhufanii nurraa bitanii fayyadamu. Inni sun amma teknooloojiin kun iddoo sanatti akka babal'atu godhaa jira. Bara kana amma haga ammaatti olaalle 5,000 rabsinee xumurreerra waan ji'a tokko hin guunne keessatti jechuudha. Inni sun maa inni kaleessarra har'a bal'inaan qonnaan bulaan fayyadamaa bu'aa isaa sana baree gara sanatti fayyadamaa deemaa jira. Sana gaafa ta'u tokko dadhabbii kaleessa oomisha kana oomishuudhaaf baasee humna isaa maallaqa isaa waan itti baase sana hundumaa bu'aa sana argachuudhaaf isa gargaara. Waan dafqaa sana turfatee yeroo gatiin midhaanii qaalii ta'etti gabaatti baasee gurguratee galii irraa barbaadu sana argatee jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf isa gargaara jechuudha. Karaa biraa immoo oomishni sun qulqullina isaa eegee tuttuqaa keemikaalaa kamirraayyuu bilisa karaa ta'een ofiis maatii isaas irraa fayyadama. Darbee immoo hawaasni midhaan sana bitee fayyadamus fayya buleessa ta'a jechuudha. Midhaan sun kan har'a cabee yookiin falfalamee manatti gale fakkaata. Yoo midhaan sana achi gabaarraa fuutee inni bitu gaafa nyaatti qabu fooliin qabu qulqulluudha. Keemikaala kamirraayyuu bilisa jechuudha. Sanaaf ammallee inni fayyadamullee sana ta'uusaa baree gatii illee itti dabalee bita jechuudha. Suntu jechuun gamaa inni fayyadamus faayidaa isaa bareera. Maaliif keemikaala irraa bilisa ta'uusaa jechuudha. Inni kunis tursiisee gurgurachuusaatiin faayidaa akka inni qabu baraa waan dhufeef inni kun ammallee babal'atee deemu ture jiraata. Ulfaadha waan tokko akka dabaltanii naa kaaftan wayii barbaada. Qonnaan bulaan akkamitti ilaale amma egaa teknooloojiin kun dhufee raabsuu eegaltanii namootni fudhatanii fayyadaman jiru. Ilaalchi qonnaan bultoota bira jiru. Qalqalloo qilleensa hin galchine kana fayyadamuu irratti yaadni qonnaan bultootaa ilaalchi isaanii maal fakkaatame? Ilaa egaa amma qonnaan bulaan
abshaala ta'e dursee fayyadamuu eegale har'a irraa fayyadamaadha. Amma amanuma eksteenshiniitiin yoo ilaallu qonnaan bulaan keenya bakka sadii jira. Tokko kan teknooloojii dhufu dafee fudhatu. Dafeetti madaqa jechuudha. Inni tokko immoo erga inni sun fudhatee ilaalee booda yoo narratti an itti fayyadamee dursa itti fayyadamee an jijjiirama irratti fide sana arge gara lammaffaatiin kan itti dhufu jechuudha. Inni sadaffaan immoo otuudhuma shakku wanna sana keessaan fayyadamee kanafu jira. So amma qonnaan bulaan keenya iddoo kana sadan jira. Qonnaan bulaan aktiif ta'ee teknooloojii dhufe kanatti fayyadame har'allee kan qallabaaf kaatu qofaa miti oomisha oomishu hundaa gara kanatti naqee tursiifachuudhaaf iddootti deemaa jiru jira. Maaliif yoo tursiifate galiin jijjiiramni jireenya isaarratti dhufu sun waan beekuuf jechuudha. Har'a gurguruu fi qalqalloo kanatti naqee oomisha qabu sana hundumaa walitti qabatee ji'a 6 booda yookiin ji'a 9 booda naannoo hagayyaa adoolessaa keessa gurguruun tokko miti. Qonnaan bulaan akkuma isin kaase irra kana fudhatee babal'isuudhaaf itti deemu sun ammallee warri abshaalawwan durseetti kan irratti baay'ee fayyadamaniiru. Dhimma kana garuu jalqabbiin jiru gaariidha. Inni kun gaariidha jennee immoo taa'uun nurra jiraatu akka mootummaattis akka dhaabbileettis hojii bal'aadha kan hojjetamuu qaba. Hojiin ekstenshinii masirratti hojjetamuu qaba. Moor qonnaan bulaan keenya hojiin ekstenshinii irratti hojjetamee yerootti hubannoon laatamaa fi hubachaa faayidaa fi miidhaa sana wal bukkee qabne kan amma inni qalqalloo kanaan kaa'ee fi kuntaala kan biraatti naqee kaa'u sun ji'a 3 miti isa kanatti ji'a tokkoon kaa'iin daaraa ta'a. Tootaalii kuntaal tokko guutuu loosii godha jechuudha. Qoricha maleetu kaa'ee ji'a tokko booda hin jiru. Isa kana garuu kaa'ee ji'a 6 booda midhaan sana fakkaatu akkaataa kaa'eetti deebisee argata taanaan amma maallaqaanis waa hundumaaniyyuu hamma inni dhabuu fi hamma inni sana wal bukkee qabne hojiin ekstenshinii hojiin hubannoo laachuu sun bal'inaan yoo irratti deemame kanaa ol wanni kun babal'atee yeroo muraasatti qonnaan bulaan keenya rakkoo sana keessaa damdamachuu danda'a. Ulfaadhaa. Obbo Nugusee isin bira dhufee jira. Mee qonnaan bulaan qalqalloon qilleensa hin galchine kun qonnaan bultootni osoo ittiin fayyadamin dura haal dureen yookaan immoo wantootni isaan hubachuu qaban, isaan barachuu qaban, adda baafachuu qaban maali jettu meesin? Dhuguma dubbachuu fi obbo Itafaa kabajaanan dhaggeeffachaa ture. Beekumsa ogummaa guddaatu naannoo san jira. Garuu hagam qonnaan bulaa hunda biraa jira kan jedhu kun gaaffisaa ta'u malee kabajaan yaada isaan kaasan dhaggeeffachaa akka ture. Amma korojoo dhaabbileen sadan sadarkaa biyyaatti dhiyeessan kun bu'aa qabeessaa wanni jedhu gaaffii hin qabu already certified waan ta'eef jechuudha. Garuu qalqalli kunniin bu'aa qabeessa kan ta'an midhaan isaan keessa gashitee fida malee qulqullummaa sadarkaa qulqullummaa midhaan itti kuustu santu murteessa malee qalqalli sun teknooloojii addaa ta'ee midhaan san midhaan addaa gochuu hin danda'u. Kanaafuu akkuma ammatti kaastee qonnaan bulaan qalqala kanaan yookaan korojoo kanaan midhaan san yeroo barbaaduuf yeroo taa'ee saniif kuusachuuf wantoonni inni gochuu qabu baay'eetu jira. Inni jalqabaa qisaasamni akkuma duratti kaasne maasarraa eegala. Maasarraa daana'uun maasarraa eegaluu danda'a. Arraa'uun maasarraa eegaluu danda'a. Qisaasamni maasarraa eegalee hanga mana kuusaa dhaquu danda'a, hanga itti fayyadamaa biras dhaquu danda'a. So qonnaan bulaan yeroo oomisha isaa sassaaburraa qabee hanga qalqala san keessa galchee faayidaa qalqala san yookaan korojoo san irraa argachuu akka danda'u wantoonni gochuu qaban tokkoffaan qulqullummaadha. Qulqullummaan namni akkuma of qulqulleessu san oomishni isaa kan ji'a 3, 4, 5, 6 itti dhama'e ilma isaati. Kanaafuu itti dhama'eera, horii itti baaseera, qarshii itti baaseera, humna itti baaseera, beekumsa itti baasee, lafa itti kennee jira. Baasii guddaa itti baase. Kanaafuu ilma ji'a 3, 4 booda argateedha oomishni isaa, callaan isaa. Kanaafuu callaan isaa sun qulqullaa'uudhaa qaba mataan isaa. Waan lamarraa qulqullaa'a, waa'ee qulqullummaa hokaasu. Tokkoffaan qulqullummaa waan hin taane irraa qulqulleessu. Waan hin taane jechuun qamadii keessaa xaafii, qamadii keessaa shumburaa, boqqolloo keessaa misira qulqulleessu jechuudha. Galabaas ta'uu danda'a, firii aramaas ta'uu danda'a.
wantoota kanarraa bilisa gochuu qaba sanyii san dura. Sanyii san bilisa qulqullummaa yoo jennu. Inni lammaffaan immoo iddoo itti qulqulleessu san qulqulleessuudhaa qaba. Amma duratti ka'ee jira. Mana qabu mana kuusaa qabu san qulqullummaadhaan qabaachuudhaa qaba. Mana kuusatti jedhee teechisuun isaa ifannollee mana san sirriitti qulqulleessuu qaba. Yoo barbaachisaa ta'e keemikaala durseetu itti biifuu qaba. Naannoo san qulqulleessuudhaa qaba. Waa'ee qulqullummaa kaasu sanyii qulqulleessuudhaa qaba. Midhaan san keessatti faayidaallee osoo qabaate. Qamadiin faayidaa qaba. Boqqolloo keessatti garuu aramaadha. Kanaafuu keessaa qulqullaa'uudhaa qaba. Lammaffaan immoo naannoo itti kuufatu sanillee qulqulleessuu qaba. Hantuunni jira taanaan qalqala kana yookaan korojoo kana hin nyaata. Wantoonni qara qaban yoo jiraatan hin nuru. Qilleensi takka seenan because qalqalli kun qilleensa oksijiinii dhoorguudhaan daana'uun odoo keessatti uumamee akka guddanne akka waliin horreen ni taasisa because lubbu qabeessa waan ta'eef oksijiiniin isa barbaachisa. Oksijiinii barbaachisu san hir'isa. Kanaafuu naannoo san keessatti yoo wantoota qara qabanis wantoota adda addaa sin qulqulleessine qalqalli sun uramuu qaba. Inni jalqabaa qulqulleessuu waan jedhu kana qabachuudha. Inni kan biraa uluu waan jennutu jira. Uluu jechuun fumigeeti gochuu maal jechuudha? Mana keenya harka dhibba wantoota amma rakkoo uuman kana keessattuu ilbiisotarraa wantoota akkanaa kanarraa bilisa gochuuf naannoo sanitti uluu keemikaalonni kanaa fayyadaman jiru. Mana kuusaa san cuccufanii keemikaala san keessa goote naanna'ee wantoota achi keessa jiran san hunduma si ajjeesuu danda'a. Kunillee wanta qotee bulaan kun gabaa keessa keemikaalonni kanniiniif ta'an baay'eetu jiru. Inni kan biraa fi inni ijoon haala itti immoo intini isaanii teechifatanidha. Amma fakkeenyaaf duratti obbo Ismaan kaasanii jiru. Qalqala kana yookaan korojoo kana akkamitti teechisu? Eessa teechisu? Because waan ajaa'ibaa tokko miti qalqala baay'isoo korojoodha. Korojoo santu of keessatti teekinooloojii addaa qaba malee akkuma korojoo fi qalqala kanaan dura harkaa qabnu san miidhamuu kan danda'udha. Tarsa'uu kan danda'udha. Kanaafuu akkamitti teechisa? Akkamitti walirra kaa'a? Kunniin hundinuu immoo ilaallamuudhaa qabu. Odoo waa'ee teechisuu hin haasa'in naqnee akkamitti hiina? Akkamitti mooyyuu walirra teechisna kan jedhu kanallee immoo naannoo sanitti qulqulleeffachuudhaa qaba. Yoo san hin taane fakkeenyaaf daana'oo fuunee wajjiniin kan nyaattame gashinee kan immooyyuu shaame isaa wajjiniin gashinee at the end of the day guyyaadhuma midhaan addaan argannu kama galchine san arganna forzaata. Faayidaan isaa midhaan galchine san ji'a jaabooda akka argannu malee midhaan hin galchine ji'a jaabooda akka argannu miti. Kanaafuu qonnaan bulaan keenya faayidaa qaba yoo jennu waan immooyyuu gochuu qabu sanillee gochuu qabu. Wanni afran kun murteessaadha jechuudha naannoo san irratti. Ulfaadha baay'ee isin galatoomsadha. Isin bira dhufeera obbo Aschaaloo. Egaa wantootni bal'aan amma marii keenya irratti kaafnee waliin mari'ataa jira marii keenya irratti jechuudha. Akka godina Shawaa Bahaatti egaa waan baakkoo fi lixarra jiru waan tokko tokko kaafneeti jirra. Qalqalloo qilleensa hin galchine kana isa ammayyaa kana qonnaan bultoota biraan ga'uudhaaf dhaabbata Feed the Future wajjin ta'uudhaan wanti isin hojjetaa jirtan maaltu jira? Hubannaa akkamii qonnaan bultoota biraan dhaqqabaa jirtu akka godina keessanitti? Tole oomisha qisaasamu kana wajjin wal qabatee akka Oromiyaatitti oomisha irratti qofa odoo hin ta'in oomishtummaa jiru kanas qisaasama isaa wajjin wal qabatee yookiin immoo oomisha boodaa kana wajjin wal qabatee leenjiin sadarkaadhaan akka Oromiyaatti kennamaa tureera. Duran turre amma garuu kennamaa jira. Keessaa'u paakeejii keessatti kennamaa jira. Inni sun sadarkaadhaan akka godina keenyaatti illee leenjii kennama sana sadarkaadhaan kennamaa jira. Hojjetaa misoomaatiif qonnaan bulaadhaaf even ogeessaaf illee akkaataan itti kennamaa turetu jira. Akka godina keenyaatti aanaalee muraasa irratti piik baag jedhamu kun yookiin immoo qalqalloon qilleensa hin galchine kun kennamaa tureera. Naannoo sanatti rakkoon akkuma duratti itti afaan kaasan rakkoon guddaan jiru gatii wajjin wal qabatee wal beeksisuu wajjin wal qabatee akkasumas immoo qonnaan bulaan dafee ofitti fudhatee gara hojiitti galchuutti rakkootu ture.
gatii wajjin wal qabatee qarshii 40 fi 45 kaffalee qooda naannoo jedhu kana fayyadamu warri jedhu jira. Warri immoo dafee 10s 15s bitate itti fayyadamaa turetu jira jechuudha. Isaan sun yeroo ammaa kanatti hojjetaa misoomas haa ta'u qonnaan bulaan deebiin isaan kennan warri sirriitti itti fayyadame amma ragaa bahaa jiran. Ragaan isaan bahan maali? Faayidaa qaba. Odoo itti fayyadamne gatii wajjin gaafa walitti ilaallu fakkeenyaaf qisaasamni achi keessatti raawwatamaa jiru sun yoo amma ilaalamu qisaasama ammanaa nurraa hambiseera. Kanaaf odoo nuu dhufee odoo bitanne warri jedhu jira. Warri immoo namarraa ilaalee nuufillee dhufuu qaba warri jedhus jira. Warri kun immoo lakki qoomee ebaluu irratti ilaallee warri jedhus jira jechuudha. Kanaaf leenjiin kunis bifa wal fakkaatuun qaama dhimmi ilaaluun waa'een qalqalloo kana sirriitti hin kennamne. Waa'ee qisaasama oomisha boodaa kanatu kenname malee waa'ee qalqalloo kana leenjiin hin kennamne guutumaan guututti jechuudha. Yaaliidhaaf dhufe nu biratti. Kanaaf inni sun odoo kan dhufu ta'e ammas odoo leenjiinis sadarkaan itti kennamu ta'e faayidaa akka qabu ogeessi hubatee jira. Qonnaan bulaan muraasni hubatee jira. Warri teekinooloojii kana immoo laalee sirriitti barsiisaa jira. Fedhiillee argisiisaa jira jechuudha. Boisma gara keessan dhufaa. Egaa waa baay'ee marii keenya keessatti kaafnee mari'ataatiin turre. Egaa qonnaan bulaan dadhabbii isaa xumura irratti immoo dhandhamachuun akka isarra jiru egaa waggaa waggaadhaan oomishtummaan akka dabaluudhaaf deemu egaa mootummaatiin illee hojiin bal'aan hojjetamaa akka jiru hubannaa qabna. Mee qalqalloo qilleensa hin galchine kana fayyadamuun biyyaaf qonnaan bulaadhaaf sanyii fayya buleessaa fi qulqulluu argachuu keessatti gaheen qalqalloon kun taphatu maali jettanii kaaftu? Qotee bulaan tokko korojoo wayim kana kudhan bitee midhaana G3 G4 ogoo turse midhaan amma akkuma boqqolloon sassaabame gatiin isa baay'ee salphaadha. 600, 700, 800 dhaqaa gurgurama. 600 gurgurama yeroo sunitti. Korojoo kana bitee korojoo kanaan osoo midhaanii yoo ol ka'e garuu qarshii 1,100 gurgurachaa jiru. Amma qabatamatti ka argine. Isaa kudhan yoo boqqolloo kuntaal kudhan fakkeenyaaf xiqqeenaan yoo laalle yeroo akkuma meeshameetti gatii sun yoo gurgure kuntaal kudhan jechaan qarshii gara 8,000 akkasidha ka dhufu. Kuntaal kudhan jechaan. Garuu G3 G4 korojoo kanaa yoo turse qarshii 1,000 yoo gurgure kuntaal kudhan irraa gara qarshii 10,000tti gurgura jechaadha. Kuntaal kudhaniin kan irra gatii variyeeshinii gatii qofee fudhan qarshii 2,000 G3 keessatti qotee bulaan keenya net benefitii argata jechaadha. Korojoof garuu korojoo kudhaniin kan bituuf qarshii 400 qofa ka baasu korojoon tokko birrii 40 aga 45ti. Kanaaf qotee bulaan keenya korojoo kanaan fayyadamuun isaa maallaqaan iyyuu waan guddaadha ka argatu. Bu'aa guddaa argata. Karaa biraatiin yoo laalle karaa aadaatiin yoo fayyadame keemikaala adda addaatiin sukkuumee ka fayyadamu ka ofii nyaatu hambisee ka duraan agargar garuu keemikaalaan sukkuumee keemikaal sun summiidha. Namijjeessa qaama namaa miidha. Korojoo kanaan yoo fayyadame garuu fayyaan isaa ni eegama jechaadha. Kanaaf dinagdee irrattis gabaa irrattis garaagarummaadha guddaadha ka jiru. Ilaalchi qotee bulaa olaallu garaagara. Iddoo akkuma itti afaan kaase iddoo waan kan hojjannee leenjii fudhateetti qabatamaatti guyyaa jaan qotee bulaa qopheessinee garaagarummaa jiru argeetti baay'ee hubataniiru. Warri hubate kun garuu xiqqaadha. Uummata bal'aa bira waan tokko isinii kaasu obbo Iyyeesuma waan amma isin kaasaa jirtan kanarratti amma rakkoo bal'inaan hojjechuu dadhabuutu hubannaa qonnaan bultoota hedduu bira dhaqqabuu dadhabe moo qonnaan bultoota bira dhaqqabame qonnaan bultoota hedduu bira dhaqqabdanii qonnaan bultoonni hubachuu didanii yookaan itti fayyadamuu dadhaban waan sana akkamitti adda baaftanii naa himu? Lakki qonnaan bulaa hedduu bira dhaqqabnee kalaalli ka isaan bira dhaqqabne ka didan hin argine. Qabatamatti itti afaan na gargaaruu danda'a. Namni didan jiru. Akka didanis hin qaban bu'aadha. Bu'aa qabatamatti battalattidha ka argaa jiran. Kanuma irratti waa dabalaa naa kaasame obbo Iyyeesuma. Amma kun haga nama hawaasa bira dhaqqabdaniitti bu'aa argitan bu'aa gaarii akka argitan naa kaaftaniiti kan jirtanii. Bifa akkamiitiin babal'iftanii hawaasa bal'aa bira dhimmi kun akka dhaqqabuu danda'u. Karoorri keessan
maaliidha amma hawaasa bal'aa bira dhaqqabdanii fayyadamummaa qonnaan bultootaa kana cimsitanii bira dhaqqabuudhaaf? Karoor kana galmaan gahuuf uummata bal'aa bira dhaqqabsuuf karoora guddaadha. Piroojeektiin keenya qaama nu waliin hojjetu mootummaa waliin hojjechaa kan jirru sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa naannoottis walitti dhiyeennee caalmaan hojjechuuf itti deemaa jirra. Fakkeenyaaf aanaa naannoo godina nuu filatamee jira. Godinni nuu filatame keessa aanaa nuu filatamee jira. Gandoota jiru achi dhaqqabsuuf waajjira gandaaf waajjira aanaa fi godina waliin teennee tokkoffaa leenjii kennina. Lammaffaa leenjii kennine irratti demonstreeshinii adda addaa gaggeessaa jirra. Achirra qotee bulaan bal'aan dhufee akka baratu, akka irraa hubatu, qabatamatti akka argatu jirra. Sadaffaa immoo gabayaa keessatti amma gabayaa naannoo Naqqamti irra kaasnee ukkee gara bureetti bal'inaan Wallaggaa keessatti mees beelteeriyaa furaa rakkoon cimaan boqqolloo irratti mul'atutti achirratti gabayaa keessatti ummati waan kan akka baratu mantarboon konkolaataa kireeffatanii namni waan kan beeku warra namni dadammaqsu goonee ummati barsiisuun gabayaa keessatti ummati hubachiisuun hojjechaa jira. Kabiraatiin immoo amma akkuma reefu kaase dhaabbilee sadeen kan waliin piiksbaagii haala akka galchanii waan kan hojjetan akka barsiisan akka leenjisan demonstreeshinii adda addaa akka hojjetan walii mallatteessinee maallaqa guddaa kenninee fi hojjechaa jirru warra kan waliin. Qaamni mootummaa dammoo hojjetoota misooman ogeessa aanaa gubbaa jiru post harvestii gubbaa jiran leenjii kenninee fi waan asitti leenjii kan qabatamatti argan kan qotee bulaa bira deemanii akka barsiisan akka hubachiisan gochuudhaan dhaabbileen kun dammoo ogeessa qonnaa karaa mootummaan jiru eegii barsiise booda dhaabbileen sadeen kun dammoo piiksbaagii haa ta'u waabiila haa ta'u agroozii haa ta'u alaa fidanii barsiisuudhaan garsiisuudhaan akka qotee bulaatti gatii salphaatiin gara gatii diqqaatiin akka dhiyeessan waliin hojjechaa jirra jechuudha. Marii keenya xumuruudhaaf deemuuf taana. Obbo Ittafaa qalqalloo qilleensa hin galchine kana fayyadamuu keessatti qonnaan bultootni miira akkamiitiin waan kana fudhatanii itti fayyadamuu qabu jettu akka qonnaan bulaa fi bakka bu'aa yuuniyeenii qonnaan bultoota Booree Baakkootti. Egaa akkuma bal'ina mana keessaati ka'e qonnaan bulaan teknooloojii kanatti fayyadamuudhaaf amantaa guutuu qabaachuudha qaba. Sababni isaa iyyuu shakkuun qabu jechuu barbaadeen. Maaliif bu'aasaa hammi bira ga'amee fi hammi qaqqabame battalatti argaas jirra qonnaan bulaanis argee amanees ragaas bahaa jira waan ta'eef. Akkuma mana keessaatii ka'e amma qonnaan bulaa bal'aa bira ga'ame qonnaan bulaa teknooloojii kana fudhachuu didee miti. Qonnaan bulaan bira ga'ame muraasa hammi bira ga'ame san immoo inni itti fayyadame faayidaa isaa argee irra caalaa waan dinama kaasne sana keessaati rakkoo hedduu jalaa bahaa jira. Piroojeektiin godina keessaa aanaa muraasa keessaa ganda muraasa qabata. Sun jechuun fakkeenyaaf ganda tokko keessummaa fudhanne qonnaan bulaa 800 900 jira. Amma garuu kana piroojeektiin qabataa jiru ganda tokko keessaa qonnaan bulaa 3 qonnaan bulaa 5 jechaa jira. Qonnaan bulaa 3 5 bira geenye hojjenne qonnaan bulaa 1000 yookiin 800 ganda sana keessa jiru sana bakka bu'uu hin danda'u. Hunda isaanii bira geenye jechuudha. Kanaaf inni sun ka'umsa ta'ee hojiin ekstenshinii karaa waajjira qonnaa immoo goda hamma gubbaatti hojjetamuu qabu sun immoo bal'inaan qonnaan bulaa keenya bira yoo ga'e hubannoon yoo uumamaa deeme gama dhiyeessii isaatiin immoo bal'inaan dhiyeessiin sun jiraatee jennaan nuuni finnee qonnaan bulaa keenya biraan gahaa yoo deemne yuuniyoononni akka Oromiyaatti jiran akka biyyaatti jiran sun immoo dhaabbilee kanarraa fuudhanii gara sanatti geessaa qonnaan bulaaf dhiyeessaa yoo deeman filannoo qabaniin sanaan gosa gosaan dhiyeessaa yoo deeme irra caalaa ilaalchi qonnaan bulaa gara deebi'ee bal'inaan itti fayyadamuu danda'u waan jedhu sanan qaban. Obbo Nugusi, teknooloojiin kun fuulduratti jijjiirama guddaa akka fiduutu abdatama. Mootummaan dhimma kana akkamitti ilaaluu qaba? Dhaabbileen miti mootummaas bifa akkamiitiin hojjechuu qabu? Qonni biizinasii guddaa ta'e yookaan immoo lafee dugdaa ikoonoomii biyya keenya ta'e mootummaanis qabeenya qabu maallaqa qaburraa bal'aa invest gochaa jira amma yoo laallu akkuma naannoo keenyattu yoo laallu mootummaan naannoo Oromiyaa qonna irratti xiyyeeffannaan inni qabu ka duraatiin kompiliitilii garaagarummaa qaba. Xiyyeeffannaa guddaadha itti kennamee galteewwan adda addaa teekinooloojiin adda addaa qonna deeggaruuf deemaa ka jiran. Kunniin hundi immoo bu'aa fiduudhaa qabu jechuudha. Bu'aan sun immoo amma waan amma haasofnu kanaan guduunfamaa deema waan ta'eef san cinaatti mootummaanis dhaabbileen miti mootummaatis keessattuu immoo adda dureedhaan dhaabbileen qonnaan bulaa akka ta'an fakkeenyaaf waldaalee bu'uuraa yuuneenii kan jennuun kunniin dhaabbileen baay'eetu jiru kan qonnaan bulaa.
Dhama'uun keenya qotuun keenya ifa hin oolle bu'aa dhumaa san immoo akkuma reef ka'aa ture san dandamuun nurra jira waan ta'eef tokkoffaa karaa qindaa'aa ta'een qonna gargaaruuf leenjiin gahaan kennamuudhaa qaba. Leenjiin gahaan qonnaan bulaa hundumaaf kennamuudhaa qaba. Gatiin qalqala kanaa yookaan korojoo kanaa guddaa miti forzaat maatar. Qarshii 40 itti baasee amma duratti ka'aa ture qarshii 200-300 buufata yoo ta'e qonnaan bulaan hanga amanutti nu shakkuu danda'a. Gaafa amane garuu keessa bayoo jenneen keessa hin bahu. Ammallee qonna keessatti argaa kan jirru kan. Nu fakkeenyaaf teeknooloojiin baasnaa sanyii baasnee san akka fudhatu amansiisuuf karaa dheeraa deema. Ifa amaneen booda qonnaan bulaan nu caalaa irratti hojjeta san irratti. Kanaafuu amansiisuun, barsiisuun, hojjetanii agarsiisuun hundi keenya qindoofne waan irratti hojjechuu qabnudha. Gaafa ijaan arginu amana. Inni kan biraa gargaaru. Gargaaru jechuun maal jechuudha? Yeroo tokko qonnaan bulaan keessattuu sadarkaa qaba. Duratti isaan sirriitti kaasanii jiran. Qabeenyaan yoo laalle qonnaan bulaan oomisha gahaan oomishan hin jira. Qonnaan bulaa san immoo dhaabbileen miti mootummaa keessattuu oomisha qabu xiqqittiisan tursiifatee gabaa gaariitti gurgurachuuf waggaallee nyaatee ba'uuf isa san immoo haalli itti gargaarullee naannoo sanitti karaa qindaa'een itti adeemuudha qabna. Walitti hidhamuun demonstreeshinii yookaan hojiin hojjetanii agarsiisuu bal'inaan illee itti adeemamuudha qaba. Lammaffaan immoo xiyyeeffannaan gama hundumaanuu jiru kun karaa saniin deemuudha qaba waan jedhu kana kaasuuf inni guddaan garuu qonnaan bulaa keenya hubachiisuu yoo hin dandeenye ta'e hojjennee agarsiisuu hin dandeenye ta'e salphumatti deemuu hin danda'a waan jedhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin addaa marii har'aaf isinii qopheessine isaan gammaa hordoftan kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuudhaaf dursuudhaan ogeeyyii kaameraa fi istuudiyoo faana isin faana kan ture an Muhammad Nageessooti. Yeroo biraa marii garbiraa qabadhee dhiyaadhaa. Nu duuka bu'uu keessanii ulfaadhaa. Horaa bulaa fayyaa taasisaniin jedhaa isinis nagaan gala.